duudhaa isaa qabatee arrageeram. Gadaan Gujii miseensota 5 roobalee muudan halchiisa dhallanaa fi harmuuf waggaa 8 baallii waliif dabarsuun kolbaa yookaan uummata bulchuum. Ilma maqaa baafadhaanaa dhagee. Ilmisi dhagee lunguddootisiya adabaa jaarfadhu lunguddootisiya. Gadaan caasaa bulchiinsaa yuuba faga jal'aba torbii waamaraa fi hayyuu qabuun ardaa jilaarra naanna'uun hawaasaa tajaajilam. Warri baalli walirraa fuudhanuu fincaan 5 isaanuu 5 shanan kun duudiin walirraa baalli fuudhaa walid deebisaa innaa kan fuudhellee ilma deebisaa amma warri baallee kennu harmuufa kanurraa fuudhu roobalee roobaleerraa fuudhu muudanarraa ka fuudhu halchiisaa akkasumaan tartiiba fi eegatee walirraa baallii fuudhaati. Addaan atoo hin citin itti fufeeraa jecha kana marsaa kana eenyuun laakka'anii yaa'i duudiin muudan 15 laakka'ateera halchiisa akkasanii dhallanni akkasanii harmuuf 15 laakka'ateera roobalee qofattuu 15 laakka'atin kanaan beekama. Gadaan isaan laakka'atan bifa kanaan yoo ta'u marsa 75 ta'uu isaa karaan beekamuun bara yaa gadaa sanii bara gadaa kanaa jedhame maqaan taa'eera waan ta'eef barreessisalleen hin barbaachisu isaan bira yoo deemane tokko tokkoon hin himan. Abbaa gadaati qumbii afaan kee fatticha qumbii afaan kee eran dubbatin dhugaa malee niitii teetii loogiin ollaa loogiin soddaa loogiin eran dubbatin jedhe. Akka keenyatti haganaa keenya gaafa dhala dubbate nadhii ite hin badaan dhala dubbannaan bada aadaatee xiyyaan gadaa hama ni oolchu akkanaan jedhaabarra hayyuuti amma kun jedhaaba qumbii nyaateen ganaa nyaachisanii lolladdeessa qumbii sanii dhaggaati amma beekaa dubbii seeraan beeku barateera fixeera waa hima nutti hin qabu akkanaan hayyuuti haysun hayyuuti kaati jira hayyuu abbaa gadaa jedhu suni haqa qaba inni ittisa qaba amma kana nuu kenneera ku amma ilmaa isaan nuti kenneera nuti karaa angale muka nuti itti qalle yoo nuti asii qalle inni asii qalle muka na barataa deema aadaa na barataa deema aadaa na barsiisa kafii maqaa baasee irraa raawwatee karaa annaa galle jedhee gadaa kennate gadaa fuudhee karaa angale. Karaa galuusan muka tanni gudeen muka naqal hinna muka naqal santi gudeen hinna santi qalu santi qal akkanaan barsiisaa akkasii ideenne akkasii barsiisanii irraa bayanii ibidda kennanii guyyaa ibidda kennan abbaan gadaa farda yaa ammoo korbeessa ba'a. Abbaa gadaa nami barsiisa yuuba barsiisa yuuddi teessuma isaa ideensa isaa ardaalee jilaa kan muluu laakkottee ardaalee amma allaakka'e kan ka duubatti hafin ardaalee san naannessee innaa cumaa faa wal deebbisu yuuba kora yuuba innaa kore karaa san dhufee ardaalee jilaa higana jilisee higana korma qalee maanti naafe jedhee gaafa. Ayyoonni wanti isin qaddu guyyaa qumbii nyaattee kaatee namni sun hin soddoomu hin olloomu jechuun soddaan godhu ollaa fiitiin godhu nama fiitiin godhu tokko ta'a. Maaliif gaafa qumbii si nyaachan hin olloomin hin soddoomin hin warroomin jedhan. Ayyoonni kan nama gumaati malee kan nama tokkochaallee miti kan nama gumaati ka biyyaati. Ayyoo ennaa biyyaa ta'e ayyoon biyyaa waan biyyaa murti malee waan nama tokkochaa goraaf golan qaddu kaale laaltee kaan ilaaltee murti. Waggaa 8f kolbaa bulchaa kan jiru gadaan harmuufaas jiila qabuu hundaa xumuree wayitammaa baallii dabarsuuf qophiirra jira. Gadaa harmuufarraa baallii fudhachuuf kan jedhu gadaan roobalees jiila qabuu goola beeram. Jiila adda addaa raawwatamu keessaa ammoo jiilli maqabaasii isaa tokkodha. Maqabaasiin sadarkaa sirna gadaa keessatti ilmi yookaan intalti tokko sadarkaa isaan irra gaan beeksisuudhaaf sirna raawwatamuudha. Yeroo isaa tartiibaa eegatee jila kanaan dura gurra urachuu
jala murachuun baldaa mi'ee bokkootii ardoolee jiraa kana kurma qalaa kurbeessa qalaa uummata eebbisaa uummata barsiisaa uummata falaa keessa deemna. Maqi baasa jechuu nami gaafa dhalate aadaa sirna gadaa kana keessa hulluuqee yoo maqaan bayini maqaa isaan beekamu. Nami guddatee arrii baasee umurii isaa guddatee yoo maqaan bayini gaafa du'e yoo lafa tanarra du'e dhadhaa ibidda buusaniif bootti isaallee mana keessa. Nami tokko maqaa yoo baye awwaala qabaa gaafa inni du'e diidabbo'anii horii hariirrataa aadaa sirna gadaa kana keessa dhufanii amma ijoolleen tuni nuti maqaa baannee baallii kennina waggaa 32 booda warra baallii fuudhu jechuudha. Nami maqaa baye kuni gaafa adde abbootii hin jirre nami guddaa aadaa maanguddoon hayyuun hin jirre yuuddi hin jirre addee doorii hin jirretti innillee hin eebbisaa ilma fi bakka kana fidee ifi baalli kenna jechuudha. Bakka kana fidee ilma fi maqaa baasee isaallee addee fi tana dhufiisaaf qajeelchee karaa agarsiisee borbaalli kenna. Amma nuti dhalooti keenya hadha jechuudha akka aadaa Oromooti. Asiin duuba yoo duriillee dabaa hojjannu teeti yoo duriillee dhara dubbannu teeti asiin duuba dhugaa malee dharan dubbannu. Eegaayee tana geenne jechuudha. Kanaafuu yoo waaqni nu gargaaree dhugaa dubbannaa aadaa teenna tan ammoo itti fufnaa jennee jira. Abbootii gadaa guldeeme isaan golbaa isaan hojjetan irraa baree dhaloota dhufuuf hojjechuu qaba. Gaafa baalliin gahe godaanee baallii fuudhu wal qabatee gaafa raaba ta'e raaba gula godaanaa achii ka'ee gara dooriitti dhufa doorii xumureen duuba gara gadaatti dhufa jechuudha. Ga'ee kana hunda ba'uuf jalqabni hadha. Guyyaa hadhaa ilmi guyyaa hadhaa qarreen buufatin guyyaa san fuudhuu hin danda'u hambisa jedhama waan ta'eef. Gadaa keenya kana cimsinee kaanee eegannee karaa seera sirna isaatiin eeggannee dhaloota jiruufillee hin dabarsinaa jechuudha. Sirna gadaa keessatti maqbaas kunannaa dhufu namni qara dabballee sutee ta'e suteerra dabballee dhufa dabballeerra asii maqbaasa kana dhufu. Amma maqaa beekuni amma gaafuma dabballee ta'ellee waa ifiin qaba. Amma hadda maqaa bahee awwaalan qaba. Atoo du'e awwaala qaba. Seera qaba. Akkuma seera gadaatiin du'a isaallee akkuma seera gadaatitti awwaalama malee akkasumaan amma akka kuusa ijoollee xiqqoo maanii isin awwaalu bakka aadaa fi qaba. Namni kun amma dhufeecha dhufaa jira gara onni dhufaa jira. Achi ammoo inni gafama dhaggitan suni nama isinirraa qarreessan buufattee dhufan gara raabumaa dhufayyoon. Raabuma dhufanii achiin dooroma dhufanii gadooma dhufan boodeen tuura barbaachituuf immoo wama seeruma aadaati gaafa maqaa bayanii gaafa gootii inni san dhaaban gootii sana giteertaan gatiitii jirtu sanii gaafa maqaa kana baasan ijoolleen gooree tana tintee gooree na seentee achi sagalee nyaattee achiin duubatti keessaa yaati. Abbaan gadaa jala bultii baallii kennutti haroosuu tumee gannaaleetti haganaa isaa galchuun seera gadaa raawwachuun dirqama isaatiin. Wayita kanas caasaan gadaa korma qalanii muuraa fi uusaa ilaalanii akkas jechuun qeexalu. Ilma abbaan bobbaas dhageettaa hobbaasee gadabittii qajeelee baatomuu kajeelee jedhee abbaan gadaa aangoo harkasaa jiru dabarsee kennuuf qophii ta'uusaa mirkaneessa. Yeroo sirni baallii walharkaa fudhinsaa gaggeeffamutti seerri gadaa hawaasa bal'aaf yuubotaan lallabama. Seerri kun hin eessaa ka'a. Waaqarraa ka'a. Waaqi wayyuu lafti wayyuu waaqi waaqa waan ta'eef nama waliinii miti kasaa. Waaqi wayyuu lafti wayyuu. Itti aanee gadaa wayyuu abbaan wayyuu haati wayyuu ilmi wayyuu. Intaltu wayyu aangoo yookaan baalliin gadaa gujii ardaa jilaa guddichaa mee bokkootti walharkaa fuudhamuuf qaccaan yaa'aa buurumaa duudhaa sirna gadaa gujiin aannanii fi dammaan qotamuun ijaaramaa jira. Waan manallee naa jaaratan dammaan dhadhaan dongoranii eebbifatanii dammaa dhadhaan dongoranii aananiin dammaan dongoratan malee akkana asiin dongoran. Qachaan muka uumamarraa ijaarama. Muka uumamaa kana keessa muka maqaan boroo dongoratanuutti jira
muka balbala dongoratanuutti jira muka gulantaa godhatanu jira aadaa sirna gadaa Oromoo Gujii keessa. Sirna walharkaa fuudhinsa baalli gadaa Gujii kanarratti uummanni Oromoo bal'aan biyya keessaa fi ala akkasumas sabaaf sablammoonni biyya keenya ardaa jilaa mee bokkootti argamuun waa'ee sirna gadaa Gujii ni daawwatu beekumsaa fi muuxannoo ni argatu.